fi jijjiiramni amma dhufaa jiru istiraatejii 2025 mootummaan lafa kaa'ee hojjetaa ture galma gahee jira jechuudha. Amma galma gahee isaa ol kan karoorfame ol hojjetame amma garuu gara dijitaal Itoophiyaa 2030tti ceenee jirra jechuudha. Isa kana keessatti karoora waggaa 5 kana keessatti jijjiiramni dhufuu qabu maali? Gama hundumaan inni jalqabaa jijjiiramni kun akka lafa qabatuuf yookaan karoorri kun akka hojiirra ooluuf kanaan dura yeroo dijitaal Itoophiyaa 2025 hojjetaa turre rakkooleen mudatan kana hudhaa kan nutti ta'aa turan sun hiikamuu danda'u qabu jechuudha. Isa kanarraa barannee isa dhufuuf rakkoo kana akka inni wajjiniin itti fufne godhuu danda'u qabna. Isa kanarratti qaamni hundumtuu wal cina dhaabbachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu infraastiraakcharii yookaan immoo digital teknoolojii kana galmaan ga'uu fi qaamni hunduu waliin hojjeta yeroo jennu bu'uuraaleen kanaaf barbaachisan hundumtuu lafa qabachuu danda'u qabu. Isa kanarratti warri bu'uura qabsiisuudha irratti hojjetu hunduu halkanii guyyaa hojjechuu gaafata. Eddeemmoo bu'uuraaleen kun biyyattii kana keessatti lafa qabatee isa sana fayyadamuu keessatti hunduu irratti hirmaachuu danda'u qaba. Keessumaa gara appilikeeshinii garaagaraa yookaan immoo moosaajii garaagaraa uumnee uummata keenyaaf rakkoo isaa keessaa baasuu danda'u qabna kan jennee yaadnu kana hunduu keessatti hirmaatee wanta isarraa eegamu godhuu danda'u qaba jechuudha. Inni kun isa jalqabaatiin. Inni lammataa uummanni keenya immoo isa fayyadamuudhaaf uf geessisuu danda'u qaba. Teknoolojii wajjiniin madaquu danda'u qaba. Barachuu danda'u qaba. Yoo teknooloojiitti hin madaqiin, yoo teknoolojii fayyadamuudhaaf qophii hin ta'in, teknooloojiin nu gatee deema, addunyaan nu gatee deema. Kanaafuu uummata duubatti hafe taana jechuudha. Duubatti hafuun immoo bara kana iddoon qabu. Kanaaf uummanni keenya gara kanaatiin uf qopheessuu guyyaarraa guyyaatti yeroorraa yerootti uf qopheessuu barachuu danda'u qaba. Amma carraa bal'aan jira. 5 million Ethiopian coders kan jedhu kuni carraa tokko. Carraa bal'aa tolaan baasitti baafnee barachuu kan qabnu tolaan akka barannu ta'ee jira jechuudha. Isa kana keessatti hirmaatee uf geessisuu danda'u qaba. Inni biraan immoo qaamni kana keessatti hirmaannaa qabu hundumtuu hirmaannaa isaa guutummaatti bahuu danda'u qaba. Akka biyyaatti 2030 dijitaalii iddoo gahuu qabna jennee karoora baafne kana gahuudhaaf hundumtuu beekumsa isaatiin inni qabeenya isaatiin tumsuu danda'u qabna jechuudha. Yoo wal tumsine yoo irratti jabaannee hojjenne karoorfame kana galmaan hin geenya darbinillee isarra caalaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu qophaa'uu uf qopheessuu halkanii guyyaa hojjechuun immoo hunduma keenya irraa eegama. 2018 akka Awurooppaatti duuba kan ture maal ture biyya kana keessa jennee olaalle teknooloojiin yookaan immoo waa'umti moobaayil intarneetii waa'umti kana wal qabatuyyuu gara baadiyyaatti gadi buunee hin dhaga'amu namoonni waanuma hin beekne wayiitu ture. Garuma wayii magaalaa fi naannoo tokko tokkotti limiit ta'ee fi namoota xiqqoo gidduu ture. Amma garuu achirra dhaabannee waan kana ilaalle dijitaal Itoophiyaa 2025 kun waan baay'ee jijjiiruu isaa amma baadiyyaa fi magaalaa jennee yoo addaan kan hin baasne fi namni bakka tokko oolee gabaa tokko oolee nooleejii beekumsa bakka tokko argatee hangalu ta'uu isaa argina. So awareness irratti nooleejii transferii irratti waan baay'een hojjetamuu isaa hin agarra. Sarvisoota adda addaas immoo digitaalaayiz gochuu irratti wanni baay'een hojjetameera. Moobaayiliinis infraastiraakchariin Itiyoo Telekoom kafareejii isaa baay'ee bal'isuu isaa agarra. Darbee immoo kaampaanii adda addaa waliin dorgommii keessa waan galaa jiruuf sarvisoonni akka itti fufan gochuu irrattis waan baay'een hojjetamuu isaa agarra jechuudha. Yeroo darbee kana keessatti ammoo kana waliin wal qabatee rakkooleen tokko tokkos hima jiranii rakkooleen fakkeenyaaf ibsaa faana dhaanchituudhaan yookaan immoo humni ibsaa dhaanchituudhaan yookaan immoo neetworkiin ciccituudhaan yeroo baay'ee sarvisiin addaan ciccituun tokko tokko immoo mul'ata. Sekiuritiin wal qabatee kabareejii maatii wal qabatee haga barbaadame kan hin deemamne ta'uu darbees immoo teknooloojiin kunumti walumaa galatti akka biyyaatti soommoo halaaluu ta'e baay'een isaanii biyya alaatirraa kan galanidha. Fakkeenyaaf moobaayilii irra yookaan elektirooniksonni baay'een isaa biyyoota akka Kooriyaa irraa biyyoota akka Chaayinaa irraa Dubaay irraa galchaa jirra. Kun immoo ikoonoomii biyya keenyatti hin oolaalle ammas
teknoolojii kana asitti ofii keenya humna qabnu ijoollee amma yuunivarsiitii irraa eebbifamanii qaban kana gurmeessinee industiriin adda addaa kaampaaniin adda addaa biyya keessa galee haalli itti hojii uumee waliin hojjennu hin uumne yoo ta'e dippeen warra sanatti dippeen ta'anii kan turu ta'a jechuudha. Kun immoo itti fufiinsa keenyaaf itti fufiinsa teknoolojoota kanaatiif an lafa hin qabanne ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf warroota kana fudhannee 2030 kana irratti immoo irratti hojjechuun jalqaba irratti yuunivarsiitonni keenya teknoolojoota kana biyya keessatti uumuu irratti kaarikulamoota keenya rifaayin goone kaarikulamoota keenya garatti ceesisuu fakkeenyaaf elektirooniksota adda addaa laaboraatoorii adda addaa biyya keessatti akka dhaabbatan gochuu kanaa wal qabatee mootummaanis gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuudhaan wal qabatee teknooloojiin kun biyya keessa galuu kana xiqqeessinee biyya keessatti uumnee nu'uu dabarsinee biyyoota biraatiif manaatum uummata miliyoona hagana qabna jechaati. Uummata kana harka hojiitti galchuun teknooloojii kana keessa galchuun dhiisnee teknooloojii alaa galchuun waliin gitu waan ta'eef isarratti hojii guddaa hojjetamuu qaban jedha. Kan biraa riisarchiin itti fufuu qaba. Yaanni jiran lafa qabatanii akka rakkooleen jiran adda ba'anii ammas deemuu qaban jedha. Dabalataanis immoo qaamoleen mootummaa yookaan immoo seektaroonni mootummaa ammas waan jalqabame kana caalaa sooftiweerota adda addaa galchuu teknooloojii kabareejii neetworkii adda addaa waayifaa wal qabatee jiru kabareejii isaa lafa qabsiisuu daataa seenteroota adda addaa babal'isuun sooftiweerota adda addaa atomeetu gochuun barbaachisaadhaan jedha. Dabalataanis immoo warri fayyadamnus immoo haala amala qabeessa ta'een haala sirrii ta'een waan jiru teknooloojii kana fayyadamnee kanaafis immoo keenya waan ta'eef itti gaafachaati kan rakkoo qabu immoo dubbannee waan sun akka falagatu gochuun amalli barbaachisaadha waan ta'eef san itti guutuun barbaachisaadha. Seektaroonni akka iinsaa faammoo warroonni kana wal qabatanii jiran immoo orgaanaayizeshinoota kana daataa beezii orgaanaayizeshinii gara teknooloojiitti gaafa muuf goonu seekiritiidhaaf waan balaadhaaf waan saaxilamuu danda'anuuf leevalii adda addaati seekiritoota jiran teknooloojiyoota jiran kiriptoogiraafota adda addaa ta'uu danda'a aweernetii ta'uu danda'a waan jiru teknooloojii yeroodhaan deemnee orgaanaayizeshinii fi daataa beezii walumaa gala immoo piraayiveetii keenya illee pirootektii haalli itti ta'u irratti bal'inaan hojjetamuu qaba jedhee yaada.